Maqaan kee eenyudha? Waaqee. Koy. Maqaan kee eenyudha? Waaqee. Waaqee. Aduutu? Aduu tereetuma taa'e dadhabee garaa mure. Maala taatu leen taa'e? Aduu tereetuma taa'e. Sheemti furdoon kun moo? Eeshi. Maqaan koo Araarsadha wali sorraan dhufe garuu dura yeroon dhufuu ishii kana haadha warraa kiyyaa waggaa baay'ee na jalaa dhibamte baay'ee rakkadhe. Waggaa meeqa ta'a? Naannoo waggaa 17 ta'a innaan dhibeen kun qabu. Dhibeen mataa kunis. Garuu immoo iddasi laftiin ani hin qaqqabsiifne hin jiru walisoo eessa lafti hakimiin hin geessine hin jiru. Eessa fa'aa keessaa turtan? Walisoo nan geessee tulluboolloon naan baase laftiin hin qaqqabsiifne hin jiru. Geessee hakimii diidallaas kan jedhan qaqqabsiise lamees buuse. Garuu hakimii irraa deebi'een egaa seexanni waan baay'ee nama hojjetti mana qeesituu deemuu jammareera. Mana maali? Mana qeesis mana qaalluus deemeera. Maal siin jedhu gaafa deemtu? In fayyiti jedhuu xifatii waraqatuma xaafanii xifatii kanatti in fayyitii naan jedhu. Garuu Akol kaasi. Isa yeroo malee si hidhu gooftaan sirraa kutaa. Ameen. Mee hidhaan narraa hiikameera jedha. Garuu kokkeetti nan hidhaa homaa ishiin hin fayyitu gara boodaa waanan godhu dhabnaanan bakka amma hoo dadhabee akka feete haa taatu jedhee yaaduutu jedheetuma dhiise ani. Maala taatu? Garuu aatis abbaanis Aduutu? aduutu jedheetuma taa'e dadhabee garaa mure. Maala taatu? Kanarra mana waaqan keessaa aduutu jedhee taa'e. Maala taatu leen taa'e? Aduutu jedheetuma taa'e. Sheemti furdoon kun moo? Eeshi. Garuu aduutu jedhee taa'ee hin wayyoomte moo hin duune innaa takka turummoo naannoo waggaa idaadii dheengaddaa kana waggaa kana. Namni asii galee as turee galee tokko jira. Bilbila isaanii naa kennan. Bilbilli kun maannaan bilbila qabeessa siifan kennaatti daawwaltaa siifaa kadhatu jennaan anoon beeku jennaanin anuu qoy inni tan daawwalaadhee dhufe na bira. Innaan inni dhufu ishiin hin ciifti. Dhuguma jarana dhugaadhuma naa akkaatti dhaabatu waan nama sirriitti fakkaata. Garuu hin ciifti bilbila isaanii innumti ofii isaatii innas turee gale sun naa daawwaleeni mee bishaan of biraa qabdaa naan jedhan. Ani yonkuutiin attaasutu maalan siin jedhe? Bishaan of biraa qabdaa jedhaniin isaanumaan. Achuma mee bishaan sana kubbaayatti naqadhuuti qabadhu jedhanii bilbilumaan as ta'anii achitti naa kadhataniin. Garuu bilbila innaa achitti ta'anii naa kadhatanii bishaan sana qammasiise jedhan. Garuu bishaan sana nan qammasiisee qaxiidhuma innasumarraa fayyise. Hin kaate moo? Innasuma hin kaate ishiin wayyooftee innaa bariituu ishiin kaate hojii ofii deemuu jammarte jedhana. Akol kaasaa. Maatii keessan fageenya irra jiran kan dhukkubsataniif fayyinna ta'u. Nagaa na ta'uuf. Nagaa kan dhaban nagaa argatan. Amiin jedhaa fudhadhaa maqaa Yesuusiin. Eshi. Linni lammataan boo mucaa kana. Mucaa kana garuu utuma fayyaa qabu otoo nagaa qabuu dhaynee wayitii kan hin galu abaqaa fe'ee kan hin galu. Garuu lafti inni irraa bu'ee meetira 4 ol. Maal? Meetira 4 ol qaalaan inni bu'e kun. Boolla jechuudha. Boolla. Eenyu keessa bu'aga? Kunoo waaquma mucaan isum kana ilma kiyyaa jechaadha. Wotoo horii oofee deemu sa'aatii 12tti qaalaa meetira 4 fagaatu gadi bu'ee qaalaa keessa. Garuu hin cabne hin kottoofne waa tokko hin taane achumatti lafaan luugamee torban 2 Addis Ababa ziibarii naa xaafanii zayituutti illee darbarsee. Amma kana raajii mataa nan galchee eessa muluu nan geessee homaa hin dadhabe wali soo hin dadhabe. Erga kufee booddee maal ta'e? Wallaale achumatti. Afaan isaa? Achumatti afaan cufee qabe. Inaasa'u? Oomma isamma dubbatu sannaa innaa kan hin dubbata takka dhibee tokko irratti argeen beeku da'alate. Eessa fageesse tasa booddee? Walisoo nan buusee walisoo nan kaasee riibarii Addis Ababaatti naa xaafanii Sayidituutti. Sayidituu nan geessee maran hin dhabanii markaattotti ol deebisanii raajii mataa nan galchee homaan dhabame. Baafadhuu galchinaan jedhan. Achumaan guyyaa gaafa kamsii achi baasee gaaf jimaatas achuma waaldaa wayyachuu olcheen achumaan immoo oddoo jaartii koo fayyisee hin dhaquu maafanas ta'a jedhee tana fudhadhee achumaan guyyaa iddoo maaloo koo fayyisee Akol kaasi
Duumessi lafa kanaa si duukaa galu. Si duukaa galu. Iddoo maaloo gootan. Oddoo jaartii koo fayyiseen keessa mucaa koo isa sin taa'u jedhee tanan fudhadhee sa'aatii shanitti torban lamaan kaleessaa qe'ee kana dhufe. Garuu innaan dhufu mucaan kun waan dubbatu garuu warri amma kun argitaniirtu garuu waan mucaan kun na godhusi mana kanatti wixxisuu malee hin dubbatu. Torban lamaan har'a ammoo asumatti fideen asumatti kii godhadheen asumatti dubbate mucaan kun. Nasaatti bahee naa galateeffadha ammayyuu. Torban lamaan har'aan asii galee har'a deebi'ee ishiis fidadhee naa galateeffadha waaqa kan. Kot. Maqaan kee eenyudha? Waaqee. Koy. Maqaan kee eenyudha? Waaqee. Waaqee. Harka ol kaasi. Warri seexanni eebba keessan qabe kanama kana gadhiiseera. Humna maqaa Yesuusiin gadhiiseera. 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 Waaqayyo isin eebbisu. Madda.